Deebiin 2025 eegalee jira. 24 keessaa baanee 2025 Harbor Media Network filannoo keessan haa ta'u waa'ee DV 2025 carraa akkamitti akka yaaltan hanga xumuraatiin hordofaa. DV yeroo goon bara 2023 ji'a kurnaffaa keessa jirra. Guyyaa gabaabaa kana keessatti carraa keessa yaaladhaa jedhama. DV Lottery 2023 keessa kan guutamu DV'n 2025 eegalee jira. Guyyoota muraasa hafanitti dhaqaa carraa keessan guutaa yaala. Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo DV'n bara 2025 keessa deebi'u carraan isaa eegalee jira. DV kana guutuudhaaf ulaagaaleen jalqabaa barbaachisooni. Jalqaba irratti seera fi dambiiwwan taa'aman hunda hordofuudha. Lammata irratti immoo DV maaliif naan deebine? Yeroo hedduu carraa DV irratti namni ni kufa yookiin immoo ni kasaara yookiin immoo hin deebi'uuf. Kuni maal irraa dhufa yoo jettani adeemsa DV sanii immoo sirna isaa sirnaan hordofuu dhabuu irraayi. Kanaaf DVcha akkamitti akka guuttan isinii amma ulaagaa takka tokko suuraa baakgiraawundiin isaa adii qulqulluu ta'e kaa'uu qabdanii. Lammata immoo fakkeessanii liinkii garaagaraa irratti akka isin gochuuf eeggachuu qabdanii. Sadaffaa bifa sirrii taheen ilaalcha keessan ija keessan kan mul'atu idiit kan hin ta'in suuraa qulqulluu kaa'uu qabdanii. Suuraan keessan ji'a jaha dabruu hin qabu. Carraadha waan ta'eef carraa keessan eenyummaa nu yaaluu dandeessu. Bifa kanaan yoo guuttan ulaagaalee hafan biraa immoo koomentii irra nuu kaayaa. Gaafii nu gaafadhaa koomentii irratti waan isin dhibee nu gaafadhaa isinii deebifna. Akka addunyaatitti DV'n guutuu addunyaa irratti kan guutamu waan ta'eef biyya tokkoof dhufee tokkoof hin hafa hin jedhamu. Biyya keenya Itoophiyaadhaafis carraan kun keessa oolte jirti. Baran ammoo biyyoottan 18 warra DV guutuu danda'an kan duraan turan haqamanii jiru. Kun carraa guddaadha milkaa'uudhaaf. Horaa bulaa.